Mallas Addarrabsaatu dubbise. Maal na dubbiftarree poolisii wajjin dubbadhaa malee yakka annaati irratti ana dubbistu. Akkaataa maallaqni kun itti badeettatame jettanii gar keessan irraa qulqulleeffanna jenneeti. Poolisiin qabatee jira, poolisii wajjin dubbadhaa, hattuunis qabamee jira jedhani. Kana gubbaarratti waa'ee maallaqa sana maallaqa hatamu birri miliyoona lamatu hata beektani. Dhiisi kan. Waanuma kalee BBC irratti yaada kennisan sana irratti waan tokko sin gaafachuu barbaanneeti. Miidiyaa 100 namni irra deddeebi'eetuma kennaa 100 maal jettanii isin akka hojii miidiyaa isin hin galle moo akka lakki ka miidiyaa biyya kana keessa jiru kanuma kennaa oolla 100 irratti osoo galoo kunan. Egaa dhimma kana gubbaarratti odeeffannoo jechuun amma fakkeenyaaf odeeffannoo kennineerra BBCdhaan kennineerra kanaa achi immoo dubbichi eessa akka ka'e poolisiin qorachaa jira. Birri miliyoona 2 kan achirratti jedhame birri miliyoona 2 kana durgoo kafaluuf kan jedhu nuti BBC irraa dhageenye. Achumarratti jedhamee jira wanni suni. Namni miidiyaa sitti maan jira bar boona dhagana hubataan jira namni danuuni. Yoo na hubattee dhimma tokko irratti namni tokko miidiyaa tokkoof ibsa kenna. Miidiyaan biyya keessa jiru 150 soo ta'e 1000 soo ta'e hundumtuu kophaa dhufee yoo gaafate hin danda'a akkasitti kenne. Isin qondaala mootummaati qondaala mootummaa irratti wantoota odeeffannoo kennu uummanni waan qulqulleeffachuu qaba. Fakkeenyaaf waan hin qulqulloofne jira. Birri miliyoona 2tu badee jedhame birri miliyoona 2 obbo Taayyeen PR'dha moo kaashariidha waan jedhu namni hedduun marsaa hawaasaa irratti gaafataa ture. Akkamitti maallaqni kun harka keessan ibsamee jira. Kiyyaa miti. Waardiyyaa waan jedhaniif ibsi keessa kaawwatanii hoggaalaa kanaa bananii fudhatanii kiyyaa miti birrii anaa miti qabatee deemu. Birriin immoo ijoollee faayinaansiiti waardiyyaa waan jedhaniif achi kaa'atanii kaffaluuf deemaa turanii kiliirnu waan achi irratti kaa'an. Maallaqni abbaanas immoo hin jenne maal gaafattanii isin kan. Amma nuti qaama hateef dhiisee nuti kana keessatti hin beenu kana mana murtii gargar baasa kana keessatti wal qabatee obbo Taayyeen amma maallaqa birrii miliyoona 2 kana konkolaataa keessa kaanii deemuun kun akkamitti ta'e kan jedhu shakkii uummanni kaasa jedhe kana irratti maal jettu? Uummanni maal kaase malee? Uummata nama meeqa gaafattee kanatti kaasan? Namni hedduun uummata adeemtu kun nama meeqa? Namni hedduun moo akkanumaan achuma keessa jechanii barreessitanii gabbaatanii uummanni akkana jedheessan. Lakki gar keessanii qulqulleeffatu. Uummanni kamiree nama meeqa gaafattaniiti nama 3 moo 4 uummata. Uummata itti himtu kun. Marsa hawaasaa gubbaarratti namoonni gaaffiilee akkanaa kaasu. Gaaffiileen akkanaa kan immoo akka aangawaa mootummaa tokkotti ifa ta'uu turre jiraata. Kanaaf kan isin gaafataa jiru. Marsaan gaazexeessaan bari yoonnoo marsaa hawaasaa irraa miti anaa ta'u. Amma kallattiidhumaan gaaffilee isin gaafanne nu deebiftan gaaffileedhuma amma waan gaaffii na gaafatan deebisee jira yoo fannoof barbaadan ta'e isa BBC fi yoo kennitanii poolisii wajjin deematii qorata OMN irratti immoo nuti gama kan keenyaan BBC'n akka BBC isin gaafate nuti immoo akka OMN isin gaafachuuf barbaanna dhimma kana gubbaa irratti. Ayyee kana achi poolisii bira dhaqaa nu amma hojii isin qabna. Abbaana ta'ate jedhe atu argite quba qabda yaadan piraamistirii baase jedhe na bira ga'ee qimshaadhaa fi waan tokko kunooti dhaggeeffadhaa haga guddaa finnutti jedhe isinitti hime quba qabdu dhageechan ana senaal maal inni wanni toora kanatti namni barbaadu annee jirra jedhe anni geerarsa ta'e biyya kanatti gootummaa ta'e hojii gootummaa ta'e hatuun kana faamaan gaafatin isin akkamitti namni hatee geeraramaan jenna yoo miidiyaa taatan. Nuti kallattii lachanuyyuu ni gaafana kallattii. Kana gaafattanii mee amma kana gaafattanii. Qaama lachanuu. Amma ana dhiisiti. Biyya olaantummaan seeraa itti cabee namni hate jedhee waan kanaan dhaadatu. Mee ati akkamittiin gaafatin kan? Nuti qaama lachaniitu hin gaafannu. Nuti qaama lachanii. Maan gaafatirree dura. Jechuun olaantummaa seeratiif maa yaaddayin kanati. Kanaaf isin gaafataa jirra kun kallattii lachanii yoo anarraa maa jalqabdeet hattuurraa maan jalqabin qalbii keessa obbo Taayyee qaamni birrii miliyoona 2 natate jedhu gabbayee dubbate jira qaamni birrii miliyoona 2 nato'ate jedhee gabbayee dubbate jira miliyoona 2 itti dhiisi miliyoona 2 jechuun birrii takka saataatu birrii 2 saataatu daftara saataatu hinanne namni jedhee dubbate jechuun hanni hannumaa bara hattuu ta'uu isaanii qaamni sun hattuu ta'uu mana murtii gargar baasa malee nuyi mitamma kana abbaana ta'ee kana mana murtii geessitas
kallattumaa ni waan abbaan fedhati akkamitti garasitto abbaanoo maali kan amma jalqaba irratti obbo Taayyeen akka namoonni tokko tokko jedhan obbo Taayyeen jalqaba meeshaa qaaliin nu jalaa bade jedhanii taansanii gara maallaqaatti maallaqa badeetti fidanii hin jiru kana irratti isin maal jettu? Waayo maa rakkoon hin jiru sun poolisii wajjin haasaa poolisiin qoratee sinitti sunis hin jira meeshaanis hunduu hin jira. Amma kabiraa immoo eegdota ni qabdu amma namni hedduun kan kaasu eegdota hin qabdu yeroo baay'ee nutuyyuu waan taajjabne qabna birri miliyoonni 2 kun gaafatamu eegdonni hin jirani bakka itti dhiisin wanna siin jedhe san irratti hafinnu asin dhufini amma siin jedhe san nama ani hattuudha hatee jira angoota jedhee dhaasate odoo isan gaafatin maanatti dhufte qaama lachanuun isin gaafannaa nuti qaala jirraa buufte bakka san isanutu beeka isanutu gaafataa jira iskana gama keessanii baruuf barbaanna san gaafa fittee nuti waan gama sanas jiru gargarin baafanna waan gama sanas jiru. Obbo Taayyeen gaaffiiwwan biroo dhimmicha waliin wal qabatan otoo gaafataa jiru bilbila kan duratti cufan. Injiinar Darajee Beegii hidhamuun dura gaaffii fi deebii BBC waliin taasisaniin ergaan yaadannoo obbo Taayyee Danda'a jalaa fudhatamuu maxxanse akkuma nama kamuu karaa ergaa keessatti natti ergamee jiran. Dhimma kana irratti qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Hoogganaa ittisa yakkaa magaalattii Komaander Nuguseef bilbilee jennaan akkana nuun jedhan. Komaander Nugusee. Nagaa jirtu? Jira. Akkam jirtu? Mallasa Dirribsaan an jedhanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isin bilbila. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraan isin bilbilaa jira. Hoogganaa poolisii magaalaa Bishooftuuti isin. Rakkina hoogganaa. Ga'een keessan maal achi keessatti bilbila isaanii isaan dubbisaa eenyu kennani? Ani ittisa yakkaa. Ittisa yakkaa ta'e gayyakku walii wal qabateetti isin dubbisuu barbaanne dhimma Injiinar Darajee Beegii magaalaa keessanitti to'annaa kutaa qorannaa dubbisaa gaanarraa darbee gara kutaa qorannaatti darbeedhaan dhimma isaa akkasumaraan dhimma isaa quban qabdanii? Ani ittisa yakkaa malee qorannaa yakkaami. Qorannaa yakkaatiif eenyu dubbisnu bilbila isaanii nuu kennuu dandeessu laata?